namoonni baay'een waan yaadan otoo bira hin geenamu. Maaliif waan barbaadan argachuu dadhabdan? Maaliif kaayyoo keessan bira ga'uu dadhabdan? Maaliif mul'ata keessan argachuu dadhabdan? Maaliif qabeenya horachuu dadhabdan? Maaliif fayyaa qabaachuu dadhabdan? Nagaa Waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u. Yeroo kana karaa tajaajila miidiyaa Jesus United Ministry sagalee Waaqayyo qabadhee kan isin dhiyaadhe ana obboleessa keessan Pastor Elias Addunyaati. Eebba guddaa barbaachisu akka argattan asumaan waamicha isiniif dhiyeessaa gara ergaa har'aatti wal wajjiniin dabara. Kadhannaa godhannee jalqabna. Galataa ulfina guddaa siif dhiyeessina. Gooftaa jiraataa yeroo kana waan nu laatteef dubbii kee akka dhageenyu carraa waan nu kenniteef galanni siif haa ta'u. Akkuma sagalee kee keessatti waadaa galte bokkaan roobee lafa jiisee marga biqilcha. Harka duwwaa gara kootti akka hin deebine dubbiin afaan koo keessaa ba'us waan ani barbaade hin raawwata malee harka duwwaa gara kootti hin deebi'u jetteetta. Dubbiin kee iddoo ati barbaadde dhaqee hojii ati barbaadde akka hojjetuuf dubbii kee kanatti humna gochuun jaalala kee haa ta'u. Yeroo isaa sa'aatii isaa kennite sagalee kana kan dhageessu kan dhagaa obboleessa obboleetti eebbisi. Kan hundumaa waan gootuuf ulfaadhu maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Akkuma beekamu jireenyi namaa waan barbaadu baay'ee qaba. Lafa irratti fedhiin namaa daangaa miti. Waaqayyo immoo fedhii waan gaarii yaaduu wajjiniin nama uumeera. Fedhiin namaa immoo guutuu miti. Dabalaa deema. Namoonni waan fedhan baay'ee qabu. Garuu qorannoon akka mul'isutti beektonni garaagaraa akka dubbatanitti namoonni lafa yaada isaanii gahan waan barbaadan argatan persentii 2 hin caalan. Harki caalaan namaa fedhii isaa bira otoo hin gahin gara jireenya saxaanutti adeema. Maaliif akka namni baay'een fedhii barbaadu bira akka hin geenye sagalee Waaqayyoo keessaa qabxii gurguddaa 4 isinitti himuun barbaada. Qabxiiwwan 4 kun dhiibbaa guddaa jireenya keessan keessatti uumu. Isaan kun anaan waan fayyadaniifan gara keessanitti qabadhee dhiyaadhe. Waaqayyo dura anaan dubbii kanaan waan jijjiireef isiniif qooduun na barbaachise. Kanaaf hamma dhumaatti wal wajjiniin akka turu waamicha isinii dhiyeessuun barbaada. Yeroo jalqabaaf sagantaa kanaan ergaa kana argachaa kan jirtan subscribe gochuun akka isin jalqabdan isin yaadachiisuun barbaada. Maaliif waan barbaadan argachuu dadhabdan? Tokkoffaan Waaqayyoon kadhachuu waan dhiiftaniif. Jireenya keessan yommuu ilaaltan hariiroon isin Waaqayyo wajjin qabdan maal fakkaata? Waaqayyoon ni kadhattu mul'ata keessan, fedhii keessan, hawwii garaa keessanii waan barbaadan gara Waaqayyootti ni dhiyeessitu maal fakkaata hariiroon keessan? Qabxiin jalqabaa Waaqayyoon kadhachuu waan dhiiftaniif waan barbaadan argachuu dadhabdan. Macaafa qulqulluu keessaa Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 2 irraa deebii kana kallattiitiin deebisa. Waa qajeeltu malee hin qabaattan. Waaqayyoon kadhachuu waan dhiiftaniif waan barbaadan qabaachuu dadhabdan. Dhoksaan isaa jira. Maal jechaa jira? Waa qajeeltu malee hin qabaattan. Waa barbaaddu malee hin argattan. Fedhii qabdu, hawwii qabdu, mul'ata qabdu ta'a. Garuu bira hin geessan maaliif jedha? Waaqayyoon kadhachuu waan dhiiftaniif. Waaqayyo fedhii wanta gaarii barbaadu wajjiniin nama uumeera. Dandeettii ittiin bira geenyus nuuf kenneera. Haa ta'u malee garuu qobaa keenya akka milkoofnuuf nun dhiifne. Isa wajjin akka deemnu barbaada. Isa wajjin akka jalqabnu, isa wajjin akka xumurru barbaada. Galanni isaaf haa ta'u. Warri Waaqayyo wajjin deeman, warri Waaqayyo wajjin jalqaban, warri Waaqayyo wajjin xumuran caafii milkaa'ina barbaadan irraa ni ga'u. Karaa nuti Waaqayyo wajjin jalqabnu, karaa nuti Waaqayyo wajjin hojjennu, karaa nuti Waaqayyo wajjin milkoofnu inni jalqabaa karaa kadhannaati. Dhalli namaa muka guddaa tokko keessaa damee xiqqootti fakkeeffameera. Muka guddaa tokko keessaa damee xiqqootti fakkeeffameera. Dameen xiqqaan kun hundee guddaa sanarraa yoo fottoqe maal ta'uu hin danda'u? Jiraachuu hin danda'u. Mee muka guddaa ilaala. Muka guddaa gaafa ilaaltani maaltu wajjin jira? Dameetu irra jira. Damee isaa muka guddaa kanarra damee xixiqqaan jiru. Dhalli namaa muka guddaa kana keessaa damee xiqqoo tokkotti fakkeeffameera jechaadha. Dameen muka guddaa kanarraa yoo fottoqe maal ta'a? Lafatti yeroodhaaf lafa bu'ee magariisa fakkaatee turuu danda'a ta'a. Yeroo muraasaaf. Haa ta'u malee garuu dhumni isaa maal ta'a? Yookaan biyyoo ta'a, biyyootti jijjiirama. Yookaan immoo hin gogaa otoo biyyoon ta'een gara abiddaatti seenaa hin gubataa jecha.
Kana lamaaniin maal gadhiisa? Caasaa isaa, boca isaa isa duraa sana, eenyummaa isaa isa duraa sana gadhiisa. Waaqayyoon ala fedhii mataa keenya galmaan ga'uuf yaaluun akka biqilaa mukaa haadha isaa irraa cite kana ta'uudha jecha. Dhabiinsa otoo hin turin eenyummaan keenya ni jijjiirama. Namoonni baay'een Waaqayyo malee, kadhannaa malee waan jiraatan kan isaanitti fakkaatu akka muka damee baala irraa citee yeroo muraasaaf lafa turu. Eenyummaan isaanii jijjiirama. Sagalee Waaqayyo akkas jedha. Yohaannis boqonnaa 15, Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 4 hanga 5tti yommuu dubbisnu akkas jedha. Anatti qabadhaa jiraadhaa, ani isinitti nan jiraadhaa. Akkuma dameen muka wayinichaatti qabatee yoo jiraachuu baate ofiin ija godhachuu hin dandeenye, isinis anatti qabattanii yoo jiraachuu baattanii ija godhachuu hin dandeessan. Ani muka wayinichaati, isin immoo damoota isaati. Anatti gargar baatanii waan tokko illee gochuu hin dandeessan. Kana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubbata. Jala muree maal jedhaa? Anatti gargar baatanii waa gochuu hin dandeessan. Dhalli namaa uumaa isaatti gargar ba'e, Waaqayyotti gargar ba'e, hariiroo kadhannaadhaan Waaqayyo wajjin otoo hin tokkoomne waan galmaan gaatu qabu. Yoo galmaan gaates wanti sun waan jallinaati, waan yerooti, waan badisaadha. Kanaan ala Waaqayyoon ala galma ga'uun hin danda'amu. Kanaaf waan ofii keessanii barbaadan qofaan maal gochuun hin danda'amu, galma ga'uun hin danda'amu. Qabxiin inni dura isa kana. Ani Waaqayyoon nan kadhadha, garuu wanta barbaade argachuu bira ga'uu hin dandeenye kan jettan obboloonni jiraachuu hin dandeessu ta'a. Maali isin rakkoon keessan maali jennee gaafa ilaallu inni lammaffaan maal jedhaa? Waan kadhattan waan hin beekneef. Namoonni Waaqayyoon kadhatanii waan kadhatan immoo waan hin beekneef Waaqayyo biraa otoo homaan argatiin hafan jiru macaafa qulqulluu keessa. Seenaa kana kan wal qabatu seenaa obboleettii tokko kan wajjin ilaallata. Wangeela Maatiyos boqonnaa 20 lakkoofsa 20 hanga 22tti yommuu dubbisnu seenaa obboleettii tokko argina. Seenaa dubartii tokko argina. Dubartiin kun ilmaan lama kan qabdu. Ijoolleen ishee maqaan isaanii Yaaqoobii fi Yohaannis kan jedhaman duukaa buutota Yesuus keessaa tokko yookaan isaan keessaa garee tokko kan turani dubartiin kun ijoollee ishee ture. Akkas jedha sagalee Waaqayyoo. Ergasii haati ilmaan Zabdiyoos ilmaan ishee wajjin gara Yesuus dhuftee waa kadhachuudhaaf miila isaa jalatti kufte. Inni immoo maal barbaadda isheedhaan jedhe. Isheen itti fuftee ilmaan koo kun lamaan mootummaa kee keessatti inni tokko gara mirga kee, inni tokko immoo karaa bita kee akka ta'aniif abboomi ittiin jette. Yesuus garuu deebisee waan kadhattan hin beektani ittiin jedha. Seenaa kana ilaala. Dubartiin kun waan kadhattu qabaatteetu dhufte. Gaafa iddoo kanatti ilaaltan kadhannaadhaan dhufte, yommuu kadhatte yommuu ijoollee ishee lamaan qabattee dhufte miila Yesuus jalatti kuftee hin kadhatte. Maal kadhatte? Yaa gooftaa, ijoollee koo lamaan kana keessaa gaafa mootummaa kee inni tokko karaa bita kee mirga kee, inni tokko karaa bita kee akka ta'aniif naaf abboomi jette. Haa ta'u malee garuu deebiin Yesuus deebisee kan biraa maal jedhe? Waan kadhattan hin beektanii jedhe. Waan kadhattan hin beektan. Kana jechuun maal jechaadha? Seenaa dubartii kana gaafa ilaallu fedhiin haadha ilmaan Zabdiyoos kanaa, fedhiin dubartii kanaa ijoolleen ishee lamaanii akka isaan mootummaa Waaqayyootti galan yookaan immoo mirgaaf bitaa Yesuus akka isaan ta'an gaafa inni mootummaa fudhatu bitaaf mirgasaa akka ta'an kan isheen barbaadde. Akka barsiisa waa'ee mootummaa Waaqayyootti warri karaa bitaa warra badan, warri karaa mirgaa warra fayyan. Kanaaf warri karaa bitaa warra badanii, warri karaa mirgaa immoo warra fayyan. Maal jechaa jirtu obboleettiin kun? Ijoollee koo keessaa inni tokko haa badu, inni tokko immoo haa fayyu jechaa jirti. Kanarra kan darbe Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 3 irratti yoo kadhattan immoo jedhe yaada hamaadhaaf waan kadhattaniif hin fudhattan. Karaa kan biraa yaada hamaadhaan waan kadhattaniif maaltu jira? Obboleettiin kun kan isheen of keessaa qabdu yaadni ishee maal inni? Fedhii mataa isheeti kan isheen keessummeessaa jirtu. Fedhii mataa isheeti. Fedhii Waaqayyoon ilaalu. Fedhii mataa isheeti. Akka kanan ture. Yaada ishee keessa maaltu jira? Ofittummaatu jira. Warra kaan otoo hin taane warri kan koo gara kee taa'anan ilaalcha jedhu qabdi. Haa ta'u malee kadhannaan keenya fedhii Waaqayyoo wajjin kan wal simate yoo ta'e kan inni galma ga'uu danda'u. Qabxiiwwan kana lamaan irraa akka isin barumsa guddaa argattanii abdii guddaa nan qaba. Dhoksaan milkaa'inaa isaan kana. Inni jalqabaa Waaqayyoon kadhachuudha. Inni lammaffaa immoo wanta kadhannu beekuudha. Jireenya keenya keessatti qabxiileen kana
hojiirra yoo oolchine akka isaan jijjiirama guddaa jireenya keenya irratti fidan kun qabatama. Kanaaf akkasiin kanaan jireenya keessan jijjiirama irratti fiduuf jalqabdan asumaan isin yaadachiisa. Kutaa isa xaanu gara kan xumuraatti isa gara xumuraatti finne kutaa isa xaanuun deebinee kan wal arginu ta'a. Koomentii jalatti yaada keessan akkasiin nuuf kennitan asumaan yaada isiniif kenna. Chaanalii keenya subscribe gochuu hin dhiisina. Yeroo itti aanu ergaa itti aanuun hamma wal arginu ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessan wajjin haa ta'u. Bo'een maangolo laasee rakkoo kun sitaani maddaa karaa galfiin qabu keessi koo fayyina koo fofaan sodaadhaa. Faati koof sababni hin jiru fedhii koo mo'achuu hin dandeenye humna gargaarsa kee barbaada Yesuus kun sitaanuuf kenne.